baati Aja'ibsiisaa Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Egaan deebi'ee immoo dhufeera. Dhuga ba'umsa obboleessi tokko Jijjigaadhaa bilbilanii dhugaa ba'an. Dhuga ba'umsa cimaadha. Kan fayyisu silas Waaqa, kan gargaaru Waaqa, kan harka nama qabu Waaqa. Kanaaf obboleessi kun bilbilee dhugaa ba'ee gidduutti konneekshiniin nu jalaa cite. Ammas itti deebisnee bilbilleetti dhuga ba'umsa tokkoon Waaqayyo nama biraan immoo gargaara. Namni biraan gargaarama waanta ta'eef namni hundumtuu dhuga ba'umsa isaa dhaga'uu qaba. Fayyisuu Waaqayyo dhaga'uu qaba. Kan fayyisu Waaqa. Mucaa harki isaa laashee waggaa 8 fayyisa. Kan fayyisu Waaqa. Kan humna irratti qabu Waaqa qofa. Kanaaf waa'ee obboleessa kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaa. Nan bilbilaa fi saboota dhuga ba'umsa isaa dhageenyeetu ammas namoonni dhugaa baatan jirra dhaartanii sagalee nu ergaa imo irratti warri biyya keessaa immoo milikkita yoo nu gootan isinii bilbiluu dandeenya. Dhiifama gidduutti konneekshiniin nu jalaa kutee itti deebitanii akka dhugaa baatan barbaanna. Mee biyyi keessan eessaa isinimmoo maqaan keessan eenyu jedhama achirraa kaasaatii dhugaa ba'a waan Waaqayyo itti dubbate sanarraa kaasaatii. Waaqayyo waan nuti godhe raajii koo isin nu qaxxanii nuti waggaa meetiin naafate sun fayyee. Waggaa 8. Waaqa bu'uu hin danda'u. Ishee. Waan tokko jechuun danda'u amma garuu fayyee fiigaa waan barbaadeef bitaa. Ishee yeroo itti dubbatame sana maal jedhamee ergaan dhufeef? Karaa keessa maqaasaa waamanii. Maqaasaa karaa keessa Waaqayyo waametti dubbatee inni kan beekamte guddaa tokko ta'eefi. Ishee. Amma Jijjigaarraan bilbilaa jira amma Jijjigaarraa surraan jedhamaan. Baay'ee gaarii. Akkam amma mucaan kun eddasi erga fayyaan gamtaa? Baay'ee gammadee kamee gootishee gaa hojii gadiigaa iddoon naqin jiru gabaasin naqaa baay'ee kamee biyyi baay'ee garramamee nama sana argu kamee siin baay'ee isin gaafata gara raajii koo. Bakka kan kana godhe Waaqayyoodha. Waaqayyoof galanni haa ta'u sagalee mucaa kanaallee na dhageessisa. Sagalee mucaa kanaa dhaga'uun qabaa. Sanbata dura keenyaa kana sagantaa waan qabnuuf sagalee mucaa kanaa na dhageessisa. Jalqaba yeroon
jalqaba waan tan isinii kadhadhee fi amma gaa keessummoota biraan immoo keessumsiisaa naa jiraadhaa naa eebbifama abbosurraa. Eeshi eebbifame. Egaan gooftaan ulfaatu. Mucaan kun waggaa 8 guutuu hidhamee guyyaa 7 booda gaa waaqa itti dubbatu ka'ee deeme. Yookaas harkisaa waa qabate inni isaanii laashee gadhiise. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waa qabachuu hin dandeenye waa qabateera fayyaa ta'eera amma fiigaa irra taphataa jedhanii amma isiniin karan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroo kanaa kaasee hidha adda addaa keessa kan jirtan hiikamaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Inni obboleessa keenyaaf dinqii hojjete kun tokkoon keessa irratti dinqii akka hojjetuuf isinii kadhadheera. Hiikamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuuraan ta'an hiikamadhaaf yaadame. Hafuuraan ta'a makkatarra bajee alaboos. Warri bilbiltan immoo bilbiluu dandeessu imoodhaan bilbiluu dandeessu maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa. Mana tokkoon keessanitti galati haa ta'u. Mana tokkoon keessanitti hiikamni haa ta'u. Humna dhiiga Yesuusiin hiikamaa. Makkatalobso adiyaa baashee alobaa. Yesuus ulfaatu. Nagaan isiniif haa ta'u eebbifamaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Warri bilbiltan imoodhaan WhatsApp kanaan bilbiluu dandeessu anan manan karadha. Sagalee Waaqayyoo jalqaba isinii dubbadhee ture. Akkasedha. Armiyaas 29 lakkoofsa 11 irratti maayidha. Yaadaan isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa'e. Innis yaada nagaa fi yaada waan ta'e isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Yommus isin gara kootti deebitanii maqaa koo hin waammattan ani immoo ana hin kadhattan anis isiniif nan dhagaa. Sagalee kana gaafa laal Waaqayyo saba Israa'el waggaa 70 Baabiloonitti akka isaan booji'aman Waaqayyo godhe boojuutti isaan galchee utuu jiru saba kana jala muree yeroo akkasii galtu yeroo akkasii baatoo deewwan guyyaa isaa jala mureera. Guyyaa isaan boojuu galanis jala mureera. Jala muree galche bakka. Guyyaa akkasii baatoo dee waggaa 70 guutuu hidhaatti dabarsee boojuutti dabarsee kenni. Amma immoo maal jedhe? Lakkoofsa 11 irratti 29 yaadaan isiniif yaade anumatu beeka. Yaadaan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Kan biraan dhaggeeffatina. Kan biraatti yaada keessan hin kennina. Yeroo sana raajonni sobduun kaanii jara kana bitaatti galchuu barbaadaniiru. Warri kaan waggaa kana keessa hiikamtaa, warri kaan waggaa 2 hiikamtaa raajii akkasii yoo fidaniif Ermiyaas xalayyaa barreesseef maayidha. Yaadaan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka jedhe Waaqayyo. Innis yaada isin isa isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Maalli isaan eeggatan? Hiikamuu eeggatu isaan, birmadummaa eeggatu isaan. Hidhaa jalaa ba'uu eeggatu isaan. Kanaaf akka jedheen yaada ani isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Innis yaada isa isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedhe. Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Yaadaan siif qabu anuma duwwaatu beeka. Yaadaan isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Innis yaada isa
isin gara fuula duraatti eeggattan kan isinii raawwatu malee kan isin balleessu miti jedha Waaqayyo. Hin dhaga'inaa. Yaada koorraa kan isin kaachisan hin dhaga'inaa. Gurra keessan irra dhaabatee kan isinitti dubbatu hin dhaga'inaa. Laphee keessan Waaqayyo irraa akka deebistan kan godhu hin dhaga'inaa. Isa isin eeggattan kan isiniif raawwatu jedhe Waaqayyo. Dubbadhaame ofirratti. Isan eeggat kan naa raawwatu Waaqayyo qofaadha. Isan eeggat kan naa raawwatu Waaqayyo. Isatti barbaaddu kan raawwatu Waaqayyo. Hin dhaga'inaa. Gara raajota sobduu hin dhaga'inaa. Lakkoobsa 10 irratti maal jedha isinitti fakkaata isiniin dubbisa. Lakkoobsa 10 irratti Makkaataa Raajii Dhaboos. Ol deemnee lakkoobsa 10. Lakkee Waaqayyo akkuma dur dubbadhee ture. Waggaa 70 mootii Baabilooniif erga hojjettanii booda isin ayyaadadha. Akkuma dur isin abdachiisee tures gara biyya keessanitti isinan deebisa. Ilaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo Waaqa irraanfatu miti. Isa dubbate yaadata Waaqayyo. Isa dubbadhaame ofirratti. Waaqayyo isa dubbate yaadata. Waaqayyo isa siin jedhe yaadata. Waaqayyo waadaa isa siin galee siif galee yaadata. Waaqayyo isa sirratti dubbate sana yaadata. Namoonni tokko akkasiif. Namoonni tokko akkasiif. Waaqayyo na irraanfateera, na gateera, na dagateera. Maaliif akka jiru isinitti fakkaata? Gaafa namni nu dhiisu waan Waaqayyo nu dhiise nutti fakkaata. Addunyaan kun jiraannan gaadha. Quufi kan Waaqayyootti. Jiraachuu Waaqayyootti quufi. Argamuu Waaqayyootti quufi. Sagalee Waaqayyo maal jedha? Haati mucaa deesse irraanfachuu dandeessi jedhe. Isee yoo irraanfatte yoo ani tasuma sin irraanfadhu dha Waaqayyo. Ani sin irraanfadhu sin dagan. Akkasidha. Akkuma dur isinitti dubbadhe sana isin ayyaadadha. Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Ani akkuma isinitti dubbadhe sanan jira. Ani akkuma isinitti dubbadhe sanan jira dha Waaqayyo. Ani akkuma waadaa sii gale sanan jira dha Waaqayyo. Akkuma si abdachiise sanan jira siin jira Waaqayyo. Qilleensa dhaggeeffatin. Nama yaada Waaqayyo irraa si kaachisu dhaggeeffatin. Kan dhaga'uu qabdu Waaqa. Waaqayyo akkasiin jedhe akkan sitti dubbadhe sanan jira. Waaqayyo isa nutti dubbate yaadatu nutu yaadatu malee. Waaqayyo isa waadaa nuu galee yaadatu nutu yaadatu malee. Sagalee Waaqayyo maal jedha isinitti fakkaata? Waaqayyo akkuma Saaraatti dubbate ishee yaadate. Akkuma Saaraatti dubbate. Waggaa dheeraa eeganii namni sabdii kutateefi isaanis sabdii kutatanii. Waggaa dheeraa eeganii Abrahaam sabdii kutatee Aggaariin bira dhaqee mucaa argachuudhaaf yaalee argate. Isaanis Aggaariin bira akka inni dhaquuf isa jajjabeessite abdii kutannaa dhagu. Warri kaan umurii Saaraa lakkaa umuriin kee ammanaa. Seerri baayoloojii seerri saayinsii kan jedhu akkasii. Seerri uumamaa akkasii jedhanii itti tanattaru. Humna buusuudhaaf nama baay'ee dubbata. Itti dubbata. Nama baay'eetu itti dubbata isheenis ofitti dubbatti. Kanaaf yeroon isaa gaafa ga'u guyyaa tokko Waaqayyo jala mureef ergaansii qaba. Isa sitti dubbatee barraa kaasee Waaqayyo jala sii mureera. Yoom ta'a ittiin rakkattu ameen jedhi fudhadhu ergaan. Yoom naaf ta'a jettee qara eegaan jiraattu. Guyyaa tokko Abrahaam keessummaa simachuu jaallataa, keessummaa simataa. Keessummaa simachuu nama lasaati. Guyyaa tokko keessummoota simata.
keessummoonni kun ergamoota waaqaati. Ameen jedhi fudhadhu. Arraa kaasee ogummaa waaqayyoo ayyaana waaqayyoo irraa kan ka'e ergamaa guddaan gara mana kee dhufeera. Gara jireenya kee dhufeera. Akkati bara haaraa kanatti harka duwwaa hin dabarreef ergamaan waaqayyoo gara mana kee dhufeera. Bara dhufu kanatti ergaan fudhadhu. Bara dhufu kanatti waaqayyo akkasiin jechaa jira. Bara ammaa kana ji'a 12 akka Itoophiyaatti ji'a 12 guyyaa irraa geesseetti. Yookaas akka faranjiitti guyyaa 27 irra geessee jirti. Ji'a 8ffaa waaqayyo akka jechaa jira. Harka duwwaa hin dabartu bara haaraatti siin jedha. Ameen jedhi fudhadhu. Harka duwwaa hin dabartu. Kan nukkuffattan hin fayyitu. Waadaan isinii galamee har'a booriftaan jettanii eegaa kan turtan yeroo isin waadaa keessa waaqarraa fudhattan ta'a. Ameen nama jedheef maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa jalqabee haa ta'uuf. Ameen nama jedheef ammaa jalqabee maqaa Yesuusiin haa ta'uuf. Harka duwwaa hin dabartu si yaadadha waaqayyo. Anumatu beekaa. Waadaa isan sii gale anumatu beekaa. Isan sitti dubbadhe anumatu beekaa. Yeroo tokko nuyyuu ofiif hin beeknu. Maaliif isinitti fakkaata? Amma namoonni as keessaa toolarra teessan tamsaasa kallattiin hordofaa jirtan yaa waaqayyo na ajjeesettanii kadhachaa kan jirtan jirtu. Garuu hin duutan. Waaqayyo kadhata hamaa dabarsee nuun dhaga'u. Maaliif isa boorsi dura jiru dhageessan? Isa boorsi dura jiru beekani. Isa boorsii ta'uu beekani. Namni amala isaa keessatti waan gaariin gaafa ta'uuf harka isaa ol kutee gammadee ililcha. Waan hamaan gaafa ta'u immoo guyyaa dhaloota isaa baara. Waan hamaan gaafa ta'u immoo ofii isaa ceephaa. Waan hamaan gaafa ta'u immoo ofii isaa irratti yakka dubbata. Gooftaan ulfaatu. Kanaaf waaqayyo akkasiin jechaa jira. Yeroon itti aanu galataa. Yaadan isiniif qabanuma yaadan siif qabanuma duwwaatu beekaa. Yaadan siif qabanuma duwwaatu beekaa. Ani isinirraan fanne qaba. Gooftaan ulfaatu. Egaan gara kadhataatti gallaa yeroo muraasa qofan tajaajilaa. Yeroo garatti immoo namoonni muraasi gargaaramuu qabu. Torbee keessaas guyyaa 3 qofan galaa. Guyyaa 3 kanatti immoo namoota tajaajiluu qabuuf, namoota kadhachuu fi qaban, namoota kadhatamuu fi qabu karaa imoos yeroon ittiin kadhadhu jira, yeroon kadhadhuuf jira. Kanaaf namoonni imoodhaan bilbiluu barbaadan amma bilbiltanii isinii kadhachuu danda'a. WhatsAppii akkasuma kanaan namoonni bilbiltanii akka isinii kadhadhu barbaadan ifam nan labsa tokkoon keessan irratti maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin namoonni dhuga ba'umsa qabdanis bilbiltanii dhugaa ba'uu dandeessu. Namoonni akka isinii kadhadhu barbaadan immoo imoodhaan bilbiluu dandeessu. Amma anamma astaayii jechan isinii baasa. Maqaa Yesuus Kiristoosii waan kee hidhamee jiru gadaa dhiifamu. Nagaan kee bareeddootti haa deebi'u. Nagaan kee bareeddootti haa deebi'u. Nagaan kee iddoo gadhiise iddootti haa deebi'u. Eebbi kee qabame gadaa dhiifamu. Ameen jedhee ergaan fudhadhu. Sirrattan labsa. Sirrattan labsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirrattan labsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirrattan labsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirrattan labsa. Jireenya kee irratti nan labsa. Bara kee irratti nan labsa. Hiikamsi amma warri hordofaa jirtan kun hiikamsi tokkoon keessaniif ta'u. Sirratti labseera. Sirratti labseera. Ababaa sirratti labseera. Abarrash sirratti labseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroon itti aanu kun immoo yeroo galataa isiniif ta'u. Yeroon itti aanu kun yeroo eebbaa isiniif ta'u. Hiikamsi tokkoon keessaniif akka ta'uuf isinii kadhadheera maqaa Yesuusiin.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mahadarakia lauzeba namoonni bilbiltan isin eegaan jira bilbila Okay, anu gabon sede yaade nama na karaddo de erga dame jira nan karaddaaf rakkoon hin jiru erga keessan dhaamu dandeessu himoodhaan na karaddo tanii kan keessan guyyaa namma dura keenya jiru guyyaa kadhataa qaba wanta ta'eefi siniin karadda la kataraba jeda bosa karabadibo rumba radia zati rabashi dabos mahadala ki alabazeta brosa ki alamayania rumba radia sopo roboshi dabo bika tarabazina mo leka satarama yanamosa makai Yesus Kristosin dibata gudda siniratu amera hikama labsanjira sinirati hikama Ifama connection inu rakkisaa jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galataaf dhiyaadhaa sinis tokkoon keessan galataaf dhiyaadhaa mana keessan irratti qalabseera jireenya keessan irratti qalabseera gaa'ila keessan irratti qalabseera namni dhugaa ba'uu barbaadu qofti haa qophaa'u namni dhugaa ba'uu barbaadu namni waaqayyo na gargaara jedhee dhugaa ba'uu qophaa'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yerootti dhugaa baatu dhiyootti yeroon dhugaa ba'u dhiyootti jedhee ofirratti labsi. Hello. Abet. Nagada. Galata waaqayyo fayyuma. Hello. Fadhadhumeen kubara bittaa garmale. Okay, maal taate? Garmalena dhukubaa jira ergana dhukubuu qabeeti torban tokko ol narra fixeera garmalena dhukubaara qoonqoo laphee koodha abuura baafachuu hin danda'u. Okay. Kanaaf iyyuu tunaaf fudhattee natti tola. Harka kee laphee irra kaadha. Harka kee laphee irra kaadha. Keewwatte? Amman siin karadhaa ammuma gassidiisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi. Baay'ee gadhiisumna dhiiga Yesuusiin ati dhukkubanan. Afuuraan ta'e na duukaa karadha. Hiikami maqaa Yesuusiin. Hiikami maqaa gooftaa Yesuusiin. Hiikami maqaa gooftaa Yesuusiin. Makatarra bashalaboo harki waaqayyo gara kee dhufeen argaa jira amma hiikamsa guddaa gara kee dhufaa jira. Hiikami maqaa gooftaa Yesuusiin. Fayyi. 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 Afuura baafadhu afuura dheeraa baafadhu mee. Baafadhu afuura dheeraa.
fayyi maqaa gooftaa Yesuusiin arki waaqayyoo dheeraadha hin qaqqabaa yeroo kana obboleettiin kun akka hiikamtuuf kennaa waaqayyo narra kaa'een abboomeera madaa'uu isaatiin fayyitan jedhamee caafamee jira fayyi maqaa Yesuusiin fayyi maqaa Yesuusiin fayyi maqaa Yesuusiin afura baafadhu mee afura ariifadhu afura baafadhu ariifadhuuti maal sitti dhaga'amaa jira maal sitti dhaga'amaa jira harka koo irra taa'u garmalee na guba ture maal jette hello daga kesko gamada ebbifame waaqayyo saa ebbisu okay harka kee si gubaa ture harka koo yeroo irra taa'u garmalee na guba ture mana gubaan jiru si dhiiseera amma na gubaan jiru harka koo irra taa'u eeyyeno galanni waaqayyoo bato erga si dhukkubuu jalqabe ammam naannoo torban tokko ol ta'eera nyaata nyaadheenaan daqiiqaa tokko na keessan turu na keessa baa okay amma akka gootu bishaan fuudhiitii kun dhiiga Yesuus jedhii dhugii isa booddee bishaanicha erga dhuddee booda nyaata kee nyaadhu sagalee naa ergi maal si godhu kana booda si keessaan bahu nagaa taateetta nagaan kee raafaadha sirraa dhaabatee rumna dhiiga Yesuusiin ameen waaqayyo gooftaan saafisu eessarraa bilbilte okay maqaan kee udette maqaan kee uda konjit okay bontu bakka ta'u galataaf deebinee wal argina waaqayyo bagasii kee eebbifame amen gooftaan ulfaatu erga dhukkubdee torbee tokko guutuudha afura baafachuu hin danda'u jedhaa turte laphee koona dhukkuba morma koona dhukkuba ittee afura baafachuu hin danda'u laphee koona dhukkuba morma keessallee kokkeena dhukkuba akkuma kana afura baafachuu hin danda'u jettee amma gaafan kadhadhuuf ganna dhiisettee waaqayyoof galanni haa ta'u isinillee hiikamsi afuraa mana keessanitti haa ta'u hiikamsi foonii mana keessanitti haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin isin hiikeera ameen jedha fudhadhaa Amen jedha fudhadhaa namoonni bilbiltan bilbila daddafaati bilbila tu connection nu rakkisin bilbila maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama dhukkuba sukkaaraa kan qabdan hiikama HIV kan qabdan hiikama dhukkuba kaanserii kan qabdan kaanserii dhiiga gosa gosaan kaanserii jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga keessan dhiiga baakootitti deebiseera dhiiga keessan dhiiga Yesuusitti deebiseera dhiigni keessan dhiiga Yesuusin akka jijjiiramu babboomeera dhala kan hin qabne dhala argadhaa humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin abaarsi tokkoon keessan irraa ka'u abaarsi gadi sinaa dhiisu humna abaarsaa cabseeraan yoo hojjettan milkaa'u kan dadhabdan namoota baay'eetu natti argama hafuura koo irratti namoota baay'een natti dubbatamaa jira yoo hojjettan milkooftan yoo hojjettan milkaa'uu hin dandeessan yoo gaa'ila qabachuuf jettan gaa'illi keessan hin kufa karaa kanaan rakkina jala kan jirtan jirtu isinii keera maqaa Yesuusiin see lama sadii heerumtanii kan gadhiistan see tokko heerumtanii kan gadhiistan sin qofa miti faamilii keessan keessatti namni gaa'ila qabatee kan hin ta'in abaarsa akkasii cabseera hafuura koo irratti waan natti dhaga'amu kadhadha humna akkasii cabseera maqaa Yesuus Kiristoosiin maatii gara maatiitti kan darbu dhukkuba maatii gara maatiitti darbu akkuma kana gaa'ila kuffisaa ture immoo maatii irraa gara maatiitti kan darbu maqaa Yesuus Kiristoosiin cabseera halo
Hello? Hello. Abeda naguma. Alex nagaan jibata. Amen si bisato. Eenyu de sarra bilbilta. Koyetira kara messenger sinit barressen ture. Okay, maal barreessite karaa messenjeriidha? Beta kara biyyaa imaluudhaaf yaalee tanan ture koronaatu sirratti argame naan jedhani tikeetti lammaffaa immoo eeggachaa jira. Okay, koronaa sirratti lammataatti qoratamuufi jechuudha. Okay, amma koronaa sirratti argame maqaan kee eenyudha? Qananii. Okay, Qananii amma siin karadha bishaanis bira jira. Mee bishaanicha qabad vaayirasiin kun gas dhiisee deema. Eeshi qabadeera. Vaayirasiin kun gas dhiisee deema maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan abbooma. Ameen. Tamsaasa kallattii irra kan jirtan akka obboleettii keenya COVID-19 koronaan qabamtanii kan jirtan illee vaayirasiin isin irratti argamee kan jiru na wajjin amantiidhaan karadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga kee irraa ajjeeseera. Amen. Fayyi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Fayyi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyi maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Makatarabasha luzaba. Brosi ali kamantali abo. Abiddi waaqautu dhanna kee uffisee jiruun argaa jira. Amma hiikamsi guddaan gara kee dhufa. Amen. Hiikami maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin si hiikeera. Amen. Bilisaati. Jedhi na duuka ani bilisa dhime. Amen. Ani bilisa maqaa Yesuusiin. Abboomeera. Bishaanni kun dhiiga Yesuusi. Bishaan kana nuddaa. Kana booddee erga wuxxeetiin kee dhufee booda deebitee sagalee naa ergita nagaadhaati dhugaa ba'i waaqayyo waan dinqisiif hojjeteera hiikamteessa waaqayyo sii keera bishaanicha kana dhugi amma bishaan kana dhugi namoonni kallattii adda addaatiin hordofaa jirtanis bishaan buufadhaatii dhugaa batalee dhukkuba kana qofatu hin taane dhukkuba adda addaa qabatanii kan jirtan dhukkuba adda addaa sanarratti argamee kan jiru bishaan buufadhaatii dhugaa kun dhiiga Yesuus jedha namoota baay'ee dhuga ba'umsaan naa bilbila eebbifami gooftaan si haa eebbisu hiikamteetta ishii eebbifame gooftaan ulfaatu gooftaan fayyisaadha tokkoon keessan hiikamtaniit ani hiikameera dhafarratti labsaa lafa akka socho'aati gaa'illi koo hiikameera manni koo hiikameera karoorri koo hiikameera hojiin koo hiikameera sagaleen waaqayyoo waan dubbattan akka fudhattan hin dubbata arraba keessan irra duunnis jireenyis jira namoonni akka qoosaatti fudhatan jiru jecha kan ani hiikameera manni koo hiikameera gaa'illi koo hiikameera warreettan maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamsisinii ta'eera namoonni bilbiltan ammallee sineegaan jira iimoodhaan bilbiluu dandeessu WhatsAppiidhaan bilbiluu dandeessu amma itti garuu tamsaasa kallattii warra na hordoftan YouTubeidhaan warri na hordoftan akkuma kana ergan tamsaasa kallattii keessaa ba'e Facebookiidhaan kan na hordoftan maqaa Yesuus Kiristoosiin dhuga ba'umsi isin nageessan kun dachaa mana keessanitti ta'eera hiikamsi mana tokkoon keessanii keessatti ta'eera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin irratti labseera harki waaqayyoo dheeraadha hin qaqqaba mana tokkoon keessanii harki waaqayyoo galeera mana tokkoon keessanii harki waaqayyoo galeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa maqaa Yesuusiin hiikamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abboomeera balbala eenyu tokko cufuu hin dandeenye isin abboomeera
waaqayyo ni dinqii hojjetu kun mana tokko tokkoon keessanii keessatti waan tajaajibaa akka hojjetu abboomeera. Mana tokko tokkoon keessanii keessatti waan taaraan akka ta'u abboomeera. Gaa'ela keessan irratti waan taaraan akka ta'u abboomeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ta'eera. Waan haaraan naa ta'eera ofirratti labsa. Labsa ofirratti waan haaraan naa ta'eera ofirratti labsa. Lokoto romba rashia la baziabo. Mahadala ki ala zentaraba. Bro sati ala bashia namo. Wanara. Tokko tokkoon keessanii wanara. Tokko tokkoon keessanii wanara abboomera. Nagaa waaqayyo sinifatu nama waaqayyo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootiin bal'ata gooftaati. Hello? Amen. Innagamu. Hello? Nagaa sinifatu. Amen siifisa ta'u akkam fayyaa keetii eessarraati? Okay, eessarraati. Okay, Dubai irra maqaan kee udha? Tigistiin jedhama. Okay, Tigisti maal irratti sii kadhadhume? Tigistiin jedhama Dubai irra. Okay, maal irratti sii kadhadhu jechaan jira? Okay, amma fuura koo irratti maalan argaa nama paralyzed ta'ee jiru irratti afurramaa yoo hojjetuun argaa. Hello. Uda. Abet nagamu nama paralyzed ta'ee jiru argaa. Nama paralyzed ta'ee jiru irratti afurramaa yoo hojjetuun argaa. Dhugaadha. Okay, eenyudha? Abbaa manicha kana. Okay, anaafati messenger ya ta'u imoodha wali wajjin haasofnee beekna kana dur. Malee wanta wali wajjin haasofne karaan ittiin ansirraa dhagee jira. Okay, amma maalin argaa? Waaqayyo gooftaan machaa afuura mana sana keessaa si goolu jira. Yeroo tokko kaanii nagaa si dhowwatani. Baay'ee jeeqamaa jirta. Abjuun kee sirrii miti baay'ee jeeqamaa jirta. Hello? Okay, connection in baay'ee nu rakkisaa jira. Waaqayyo gooftaan machaa akkasiin jedha. Ammati gajjettee ol jechuun illee baay'ee si rakkisa. Yoo gajjettu baay'ee si dhukkuba. High connection.
Makara baay'ee raaboo seeree baadiyyaaboo. Argitanii mana isaanii keessatti Waaqayyo gooftaan macaa gaafa na argisiisu mucaan kun Dubaay hin jirti. Nama paralyzed ta'ee jiru abbaa manichaati jette nama Waaqayyoonatti dubbate nama paralyzed ta'ee jiru hafuuramaan irratti hojjetu na arge. Inni kun immoo hafuura ishee qofa miti family hunduma isaa control hafuura godhee jirudha. Namicha sana irra taa'aa jechuudha. Amma yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkoon keessanii keera. Isinii keera maqaa gooftaa Yesuusiin. Connectionin baay'ee nu rakkisee jira maal akkan godhu. Maharaba jedhabus maqaa Yesuus Kiristoosiin obboleettii kana siikamteetti. Isinii siikamtaniittu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Obboleettiin Dubaay manaa bilbiltee silkii